Yeroo Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed komaandoo fi humna qilleensaa eebbisiisaa jirutti addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n ibsa haaraa baaseera. Nutis qindeeffannee qopheeffannee dhufneerra ibsa lamaan isaanii hanga xumuraatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting warreen maatii keenyan ta'an ammuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qeeqa qabdan nuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa qophii keenya wajjin turtii gaarii. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed sirna komaandoo fi humna qilleensaa eebbisiisan irratti guyyaa har'aa akkas jechuudhaan dubbataniiru. Sirna heebbaa humna guddaa irratti argamuu kotti kabajatu natti dhaga'ama jedhan Ministeerri Muummee Federaalaa Dimokiraasii Riippubilikii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Humni kun kaayyoo lama kan qabu yoo ta'u, tokkoffaan waraana hambisuu yoo ta'u, lammaffaan immoo waraanni dhiibee yoo dhufe humna ergama waraana xumuraa qabudha jedhanii. Humni akka kanaa biyya guddaa kana itichuun dhalootaaf ceesisa jechuun ibsaniiru. Ministeerri Muummee Federaalaa Dimokiraasii Riippubilikii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed giddugala leenjii komaandoo fi humna qilleensaatti. Komaandoowwan leenjii cimaa fi haala rakkisaa darbuu danda'an leenji'aa turuun eebbisiisaniiru jedhu maddeeni. Ibsi addi bilisummaa Oromoo baasee akkas jedha. Waraana hin xumuramne xumuratti goona jedhanii uummata nagaa gara jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qaba jedha. Addichi ibsa baaseen duula mootummaanii badhaadhinaa ajandaa siyaasaaf jecha uummata Oromoo lafarraa fixaa ittiin jiru cimseen balaaleffadha jedhe. Paartiin badhaadhinaa aangoo siyaasaa humnaanii dhuunfatetti dhimma ba'ee rakkoo firuu hanqannaan lola xumuraa hin dandeenyetti seeneeni waggoota 5 kana guutuu qabatee waboo balleessuu jedhuun lubbuu qulqullootaa hedduu galaafateera jedha addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen. Ammas mootummaan uummata nagaa irratti gaafatamummaa hanqachuun qusannaa tokko malee fixaa akka jiru beeksiseeti jira. Oromiyaa bakkeewwan waboon sochoo keessatti abbootii gadaa dabalatee dhuunfaattis ta'ee jumlaanii manneen hidhaa keessaa baasuun ajjechaan Oromiyaa irratti raawwatamaa ture laayyoo akka hin taane kan ibse addi bilisummaa Oromoo gochicha balaaleffateera. Oromoodhaan ofiin jedhaa uummata Oromoo ajandaa siyaasaa fi dhimmatti ba'uuf lubbuu isaanii akka baalaatti harcaasu addichi gad jabeessee balaaleffata jedhe. Badhaadhinni shiftaa finxaaleeyyii faannoo duraan Oromoo ittiin cabsuu fi ijaareen har'a balballeeffannaan Oromoo fi saamicha qe'ee fi qabeenyaa Oromoo fi bobbee ofirraa deebisuun hanqannaan uummata nagaa qe'ee fi qabeenyaa isaa irra jiraatuun mana isaatti jumlaan ajjeesaa jira. Gochi kun itti gaafatamummaa hanqachuu fi miira namummaa dhabuudha jedha. ABO'n odeessaa qulqulluu argachuu himuun mootummaan paartii badhaadhinaa maqaa sakatta'aa waboo jechuun duula tarsiimoo ifatti uummata Oromoo irratti akka aaraatti baneen giddugala Oromiyaa Shawaa Lixaa aanaalee Amboo Daannoo Iluu Galaan Liiban Jaawwii fi Middaa Qanyii Ilfataa Coobii fi Ginda Baratitti wal duraa duubaan agayya 7 ji'a 11 bara 2023 yakka namummaa sukkanneessaa hidhaa jumlaan reebicha saamichaan qabeenyaa fi ajjechaa jumlaan uummata nagaa irratti akka raawwate mirkaneeffachuu ibseera. Akka addi bilisummaa Oromoo ibsetti agayya 7 2023 aanaa Calliyaa magaalaa Geedoo fi aanaa Liiban Jaawwii magaalaa Baabbichoo fi ganda Aroo Maariyaamiitti obbo Guddisaa fi Naga'oo maatii isaa daa'ima ji'a 6 dabalatee jiraattota ganda sanaa namoota 30 ol ta'an hidhuun qabeenyaa isaanii lukkuu irraa qabee hanga horii gaanfaatti osoo hin hafin irraa saamamaniiru jedha. Egaan maddeen keenya OMN fi OBN dha. Egaan kabajamtootaaf daawwattoota keenya qopheessee qindeessee kan sinfaana ture an eebbisaa Taakkalaati. Waan faana taataniif guddaa galatoomaa.